in the late afternoon of September 10th in Piazza Campidoglio, a new chapter in the history of the marathon is written. Waldorgommiin Olompikii 17ffaa Xaaliyaanii Roomitti gaggeeffamaa ture. Xumuramuu fi yeroo sa'aatiitti lakkaa'aman qofa tafe. Barri isaa 1960 akka lakkoofsa Awurooppaatti ture. Mootii tapha waldorgommii Olompikii kan jedhamu fiigicha maaraatoonii xumura argachuuf jedha. Garuu eenyutu moo'ee gonfoo fudhata kan jedhu gaaffii namoota hundaa ture. Abaluutu moo'a jechuudhaan kan xiinxalan jiru. Haa ta'u malee garuu gootni gurraachi tokko mo'atee seenaa ni hojjeta jedhee kan tilmaameen jiru. Ta'us Abbabaa Biqilaa miilli qullaa yookiin luka qullaa fiigaa gara fuulduraatti yeroo as ba'u iji addunyaa raajeffannoo guddaadhaan isa ilaalte. Taateen hin eegamne tokko dhalateera. Gootni yeroo isaa eegee milkaa'ina galmeesse. Rikoordii fiigicha maaraatoonii haaraa sa'a 2 daqiiqaa 15 sekoondii 16. Kanaan dura sa'atii kanaan eenyullee fiigicha maaraatoonii xumuruu hin dandeenye. Eeyyen Abbabaa Biqilaa gurraacha jalqabaa waldorgommii Olompikii irratti meedaaliyaa warqii argate ta'es galmaa'eera. Gaazexeessitoonni bakka sanatti argaman oduu ajaa'ibaa kana wal harkaa fuudhanii balballoomsaniiru. Namni gurraachi lammii Itoophiyaa ta'e tokko luka qullaa fiigicha maaraatoonii Olompikii Roomii rikoordii addunyaa haaraadhaan injifate yoo jedhamu namni hin argine amanuuf ni rakkata. Haa ta'u malee taatichi dhugaa addunyaan amantee fudhattee jirtudha. Gootii haala rakkisaa keessatti dhalate kun mallattoo ciminaa ta'ee beekame. Balbala milkaa'inaa atileetotaaf ispoortistoota hedduuf saaqe. Goota dacheen Oromiyaa biqilchite Shaambal Abbabaa Biqilaa ofitti amanamummaa fi kutannoon mul'ata ofii faarsaa barbaachisaa baasuu fi kan kana fakkaatan hedduu irraa baranna. Maqaan Abbabaa Biqilaa gaafa ka'u wanti namni yaadatu waa'ee injifannooti. Inni mallattoo moo'ichaadha. Bara namni dorgommii miti jiraachuuf haalli itti hin mijannetti jabaatee hojjechuun fiixee milkaa'inaa irratti gatii hedduu baasee osoo abdiin kutatiin ol kan ba'e Shaambal Abbabaa Biqilaa carraa waan qabuuf osoo hin taane cichee waan hojjeteefidha. Seenaa ajaa'ibaa gurraacha Afrikaa irra darbee qalbii addunyaa dammaqse kana nuti garuu waan daganne natti fakkaata. Anaaf garuu gootii jabaan Shaambal Abbabaa Biqilaadha. Suuraa isaa yeroon ilaalu ofii koon taajjaba. Dadhabbii koo dagadheen hamileen guutama. Inni nama jabaadha. Bakka inni ka'ee fi bakka inni ga'e isa beekutu beeka. Haga namaan beektu namni jedhe Ashaffaa Shaaroo. Kana malees Abbabaan waldorgommii maaraatoonii 10,000 kanneen biroo biyya keessaa fi alaa injifachuu goota danda'edha. Here comes the first runner, Abebe Bikila of Ethiopia making Olympic history. Abebe Bikila. Sadaasa 22 1969 Shaambal Abbabaa Biqilaa konkolaataa Volkswagen jedhamu osoo konkolaachisaa jiru balaan isa qaqqabee miilli isaa lachuu hojjechuu dhaabe. Kun addunyaadhaaf oduu gaddisiisaa ta'us Abbabaan wiilcharii irra taa'uun shaakaluudhaan waldorgommii xiyyaa fi teenisa minjaalaa dorgomuu akka danda'e seenaan isaa ni addeessa. Agartee rakkoon isarra ga'e hammam ulfaataa ta'us Abbabaan haala keessa jiru jijjiiruu nama danda'u ture. Addunyaan kun warra akkasiif harka kenniti. Shaambal Abbabaa Biqilaa miidhama isa irra ga'een wallaansoo wal qabaa jiraachaa osoo jiruu waggaa arfaffaa isaatti umurii 41tti waxabajii 25 bara 1973 Finfinneetti du'aan addunyaa kanarraa boqote. Shaambal Abbabaa Biqilaa haadha manaasaa Yehuub Daar yeroo jedhamtu abbaa ijoollee 3ti. Seenaan waa malee hin ka'u. Abbabaa Biqilaa mallattoo miila milkaa'inaati. Atileetonnii fi ispoortitoonni Itoophiyaa gaanfa Afrikaa fi addunyaa fakkeenyummaa Abbabaa Biqilaa hordofanii kan ka'an hedduudha. Seenaa rirmi nyaatu jedhe artistiin gameessi
Hacaaluu Hundeessaa. Kanaafatis seenaa gootota keenyaa irraa akka barannu abdii guddaan qaba. Addunyaan akka isheen naaf bartu kanan barbaadu biyyi koo Itoophiyaa yeroo hundumaa kutannoof gootummaadhaan ni mo'atti. Shaambal Abbabaa Biqilaatu jedhe. Kitaaba Amna Milkaa'inaa Maaster Lijaalam Girmaan barreeffame irraa keessaa kan fudhatamedha. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Jobraa TV subscribe gochuu akkasumas TikTokii irratti, Facebook irrattis follow nu gochuun dagatinaa.